Yooyaa ammallee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Naayiroobii keenya irra dhufu am jalqaba. Qophii har'aa keessatti obbo Jawaar Faan akkam jiran? Waqtii guyyaa 8 fayyada jedhanii fuula isaa ilaaluun dandeettu Jawaariin bakkeenis akkasuma Hamzaanis Kulqaraallee qaba Sabsaddiinis akka malee laafanii jiranii. Godina Booranaa Bonii Oowwee guddoo nammiidhu jira jedhan. Bakko bisaaniitiif kan nyaata dhugaatii akkan qabaa horiin ammoo gatta taa'ee jiraayyuu gara boqqeef marmaroo kanatti horii keessa du'eeyyuu lakkee akkuma jajjaba jiranii. Namni akkuma horii suniin dhumataa jedhamee shakkamuu jirame. Dubartooti barumsa isaaniitiif dursiyoo hennaan imilkaanii jet baratuun tokko. Oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti nuu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan godina Booranaa aanaa taltalleef dubluqii boonii yookiin hongeen jajjabaatee horsiisee bulaan rakkoo hamaa keessa jiraachuu jiraatonni himan akka odeeffannoo irraa arganneetti gandoota hedduu keessatti horiin marra bisaan dhabuun kaan du'anii kaan kaasuu jiran loon bir dabarree lubbuu namaatiifuu sodaachuu jirraa jet baatee duubaa aanaa taltalleerra. Lafti godha akkuma jajjaba jirti uummatii rakkoo bisaanii akkan qaba bishaan hin jiranii. Wanni nyaatanii midhaan wayiillee hin jiranii hageettillee beektaa gayyayyuun arganne uummati hageettiin jirtu rakkoo bisaaniitiif kan nyaata dhugaatii akkan qaba horiin ammoo gatta taa'ee jiraayyuu gara boqqeef marmaroo kanatti horii keessa du'eeyyuu lakkee akkuma jajjaba jiranii. Namni beelaa kam jira? Namni beelaa jajjaba jirame namni akkuma horii suniin dhumataa jedhamee shakkamuu jirame. Horii qofaaniitiyyuu namni sodaachisaa wanni nyaatan hin jiru bisaan hin jiranii uummati kaan darma dafaa bisaan akka malee namirra fagoo. Kiiloomeetirii dheeraa deemanii madda fa'aatti akkan godaananii kaasanii darmadda sun godaananii kaanii namichi hundinuu akka takka geejjiballee qabaachuu hin danda'u uummatee akka malee rakkachuu jira. Gargaarsi tokkolleen isan dhaqqabe. Garee dhiyeenya kana warri sodaachis balaa ka jedhan kun bisaan wayii saboottiin akkan gegeessanii sullee bisaanii gahaa akka uummata tajaajilanii dhibiinii fi guyyaa tokko fananii kaan garee warri qajeelsuun faan dheebuu baatuu malee bisaan gahaan isiin malee. Deeggarsi addaa dhibiin kan godhamee fi uummata baruu danda'a jedhameetiin hagammaatti kaa'an tokkollee ni jira. Galatooma waaqii bonirra isa hambisinna. Baay'ee jenne ulfaadha. Hoogganaan wajjir barannoota aanaa taltalleef warri kan hordoof keessaa Abdullachi Duubaa bon jabaa kanaan horiin guddaa huqqatee gargaarsa illee namcuuf dhaqqabuun ulfaataa jedha. Haa ta'u malee horiin bonaan du'e jechuu hin dandeenyu jedha. Horiin bonaan haala hedduu hagammaatti ragaan isaa hin jiru garuu. Dhibee wayii jira yeroo bonaa hancuuf akkuma beekamu beektaooyyuu qaamii horii qabu dhukkuba jaldeema. Dhukkuba booranii awwaarsedhaan dhibee sana jira. Horiin dhibee sanaan du'e ganda Oboqi keessatti horii 15 deengadda ragaa isaa fudhannee jirra. Bonaan odoon ta'in sababa dhibee sanaatiin amma ogeeyyii cufachi galchineetiin ogeeyyiillee hedduutu achi jira. Eegar mootummaatiin akka aanaatti haga danda'amu kamiin warra bira jirra. Bonii waan waggaatti maree deebi'u uummata kan irra ittisuuf karoorii mootummaan faanii kaa'ee jira. In jira akka mootummaatti bara kana akkuma mootummaa Itoophiyaatu karoora badhaadhina maatii jedhaniitiin waan beektaa uummata kan bori ta'an irra dandamachiisuuf hojjetan hedduu jira. Waan qaban irra qusachiisuu sa'aatii bonaa odoon ta'in roobaatti akka isaan qusatan taasisuu namni kamiyyuu immoo waldaan gurmaa'eetiin hojiilee gar biizineesii kanan nam teessisa waan. Horii birrii kan nama horachiisuu danda'anitti hawaasa hortee bulaa kan ceesisaa hedduu irratti hojjetamaa ture. Galatooma. Isinis galatooma hora bulaa. Abbaan gadaa Booranaa Abkura Jaarsoo kadhiyoo kan dubbifne aanaaleen rooba gayyaa argatan kaakeel waayee yaabaloof goomolee akka dansaa jiraa jedhe garuu dheedii malbeef golboo akkamtu jiraachuu dubbata. Bon jabaat kanaan abbaan gadaa mootummaa federaalaatti iyyachuu him. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isan beeksifna jalqabaan boodiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa rakkoo qooda gaggeessitoota adda bilisummaa Oromoo jidduu jiru ilaalchisee ibsidheen kan baasen rakkoon jidduu isaanii furuuf yaalii gargaraa taasisuullee milkaa'uu hin dandeenye jedha. Boodichi dabaluun paartichi rakkoo harka qabu hojii raawwachiiftuu hiikuu waan hin dandeenyeef caasalee biiroo paartichaa yaa'ii waliigala gochuun rakkoo isaanii akka furatan yaamichi dabarsinee jedha. Dippiloomatiin Iraan hiriira Firaans keessatti paartiin mormituu biyya baqateen qophaa'e irratti boombii dhukaasuu karoorfattee jedhanii hidhaan itti murtaa'e. Asadoola Asaadii Taviyeenatiin baasii Iraan keessa hojjechaa turte manni murtii Beeljiyeem hidha waggaa 20 itti murteesse. Kun yeroo jalqabaa kan qondalaan Iraan gamtaa Awurooppaatti hidham eegii waraaqsaa barkum 1979.
Pireezidantiin Taanzaaniyaa lammiilee biyya isaatiin kooronaavaayirasii irraa of ittisuuf qorsa mukaa kaa'umaan irra dhufuutti fayyadamaa jedhe. Magufuliin kan magaalaa Dodoomaa dubbate qorsi biyya irra dhufu kuniin isaanii dansaanitii jedhe uladhaa jedhe. Dhaabbati fayyaa addunyaa WHO'n garuu ulacha han irra namseere ture. Bulchootiin Miyaanmaar eegii aangoo biyyaa fudhattee am Facebook cuftee jirti. Kan isaan jedhaniitti Facebook cufuun tasgabbii biyyaa fiddii jedhe. Hoggantuun biyyaa Saansilchiin hidhaa ka jirtu himatii irraa banamee jira. Mootummaa US fi UK gudeedaa yookiin buufata dubartoota Weegas ka Chaayinaan kaampitti hiitee balaaleffata. Gochi kun kan nama rifachiisu ammallee bu'aa jabduu hordofuu malee jedhee dubbii himaan tokko. Chaayinaan gosa Weegas tana miliyoona olii kaampitti hiitee jedhan. Hoogganaan Koree Olimpikii Tookiyoo dubartoonni haasaa dheeressanii jechuuf isaatii dhiifam gaafate. Yoshiro Mooriin waa'ee dubartoota haasaa sirriin ta'an dubbatee jedhanii aangoo akka gadhiisuu gaafataman. Dhiifam gaafatullee aangoo gadhiisuuf karoora hin qabu jedhan. Manni murtii olaanaa federaalaa galmee himaat obbo Jawaar Mohaammeediif nam 24 irratti jecha amantaa fi waaqii fudhachuuf har'aatti beellama. Guyyaa 8 lagannaa nyaataa hirka jiran obbo Jawaar faan dadhabbii guddaa keessa waan jiraniif jechi kennuu hin dandeenyu jedhanii mana murtiitti iyyatan. Abbaan alangaa gamisaatiin jechi kennuu namni hin feene akka akkateetti fudhatamaa jedha. Haa ta'u malee manni murtichaa yaada abbaan alangaa dhiyeessuufisuun iyyati himamtoota dhiyeeffatu sababeeffachuun beellam biraa qabate. Dhaddachi har'a garuu miidiyaaleef dhaabbilee mirga namoomaaf dhoowwaa ta'e. Maalitti uumamee jedhee waa'il Kiyyabtaamuu Xibaabuu kan ammoo talaa baasan kan kee jiru gaafadhe. Galatoomii aslii akkuma ati jette guyyaa har'aa beellama obbo Jawaar Mohaammed fa'aa irratti argamuudhaaf miidiyaaleen akkasumas namoonni dhaabbilee mirgoota namoomaa garaagaraa irraa dhufan qa'ee mana murtichaatti argamanii turanii ganama jalqaba hoggaa gara qa'ee mana murtii seenuudhaaf jennu haala kanaan dura adda ta'een bilbila qabatanii seenuun akka hin danda'amne poolisootaan nutti himamee bilbila keenya qa'ee mana murtiitiin ala keenyatti kan seenne sana boodas sakattaa'amnee gara dhaddachaa akka ol seenuudha kan taasifamne dhaddacha erga seenne booda daqiiquma muraasa booda miseensonni poolisii magaalaa Finfinnee alatti akka barbaadamnuu fi gadi baanee akka namoota haasofsiisnu nutti himanii nuyis daftara yaadannoo keenya achuma barcuma dhaddacha keessatti irra teenye turreerra dhiisuudhaan gara laga diyaane jechuudha. Sana booda garuu dhaddacha irratti hirmaachuu akka hin dandeenye nutti himamee kun kan nutti himames miseensota poolisii federaalaa fi miseensota poolisii magaalaa Finfinneetiin sababa isaa gaafannaan garuu wanti isaan sababni kana jedhanii nutti himan hin jiru. Haa ta'u malee miseensonni poolisii magaalaa Finfinnee tokko ajaja olii dhufe jechuudhaan nutti himaniiru. Sana boodas daftara yookaan immoo waraqaa yaadannoo keenya dhaddacha keessaa miseensotumti poolisii nuuf fidanii nuuf laatan jechuudha. Haa ta'u malee boodarra dhaddacha erga eegalameen booda dhimmi dhorkamuu miidiyaalee kuni dhaddacha irra ka'ee akka ture abukaatoon obbo Jawaar Mohaammed fa'aa obbo Mohaammed Jimaa nutti himaniiru. Deebii isaanii dhaggeeffachuu dandeenya. Waan hadha ta'e kana exactly bira dhaabatee dhaddachi kun dhorkamne namni dhorke eenyu jedhee waan dhorkeef gaafatee dhagaa fudhachuu irra ture isaanii qulqulleessee dhaddachi yoo jira sanaatiin ani jedhanii already dhaggeessanii deemaniiranii seenuu hin dandeenye. Kanaaf waan beellama dhufuu qofaa ejjennoo isaa ibsa malee dhaddachi waan dhaaratan kaasee fudhate dhaddachi. Yoo kanaaf ta'e ammoo jettee dajaneen akka ibsee kana ta'e dhaddachi kun asii dhimma keenya hoogganaa irra hin taane gara biraatti hoogganaa bara dhimmi keenya jechaadha waan jedhu kaasanii. Haa ta'u malee abbootiin seeraa nuti fedhii akkasii hin qabnu namni eeyyamullee hin jiru namni ajajuus hin jiru. Dongorri waraawwatame fuuldura kasirras kaa'aa jedhanii bira darbanii gaazexeessatti dhorkamuu qabu waan jedhu ejjennoo dhaddachaatti dhaddachi fi ammaaf. Jecha amantaa fakkiitiin wal qabatee isaan duraa yennoo hojii dhufanii jedhanii nagannaa irratti haqa guyyaa 8ffaa arganii Jawaarii, Hamzaa, Baqqalee fi Shamsaddiin guyyaa 8ffaa arganii himamtoonni kuwwan guyyaa 4ffaa irra jedhanii kanaaf haala dadhabbii baay'ee keessa fuula isaanii irraallee baay'ee mul'ataa qaama isaanii irraallee baay'ee mul'ataa. Kanaaf yennoo dura barreessanii dhufanii jedhanii akka qalbii guutuudhaan jecha amantaa kennannee hin dandeenyu dadhabbii guddaa keessa jira waan ta'eef jijjiiraan beellamaan waa kennamu barreessanii dhufanii jedhanii abbaa alangaa namni yaada jecha ofii kennachuudhaaf fedhii hin qabne akka wakkatee waan lakkaa'amuu fi akka wakkatanitti fudhatamee gara falmiitti itti aanutti nu afuufamuu waan dhufaasanii haa ta'u malee dhaddachi haala malaalaa jedhu kanaan isaan hin kenninu waan jedhan osoo hin taane ammatti kennuudhaaf qophii miti akkasumas fayyaan keenya guutuu miti guyyaa 8 midhaan hin nyaanne qalbii guutuudhaan dhaabatee falmachuu waan hin dandeenyeef sababni isaan dhiyeessan kun amansiisaadha jedhee jijjiiraa beellamaa kenne. Kanuma wal qabatee iyyannaa biraa ammoo himamtoonni afran keessattuu obbo Jawaar, Baqqalee fi Hamzaa Shamsaddii dhiyeeffatanii jiranii
yennoon biraasaan dhiyeeffatan haalama keessa jiru gara dadhabbiitti nu deemsaa jira. Guyyaa 8 guutuu nyaata hin nyaanne kun gara ofollaaatti nu deemsisuu waan danda'uu fi tarii ofollaallee wanni martii to'annoo kennaa ala bahee ogeessa nu barbaachisu ogeessa barbaachise ogeessa kennaan ala haakimni biraa akka nu laalle nu ajajamu iyyannoo jedhus dhiyeeffatanii jiranii. Kanaaf manni murtii akkasumatti haakimni dhuunfaa isaanii haala jiru faana bu'ee akka hordofu ajajeefii jira. Mee obbo Jawaar faanni ka'anii dhaabbatanii dubbachaa turanidha addacha irratti haala akkamiirra turan? Dhugaatti guyyaa 8 keessa jedhanii fuula isaa ilaaluu hin dandeettu Jawaariin bakkeenis akkasuma Hamzaanis kusukkaaraallee qaba Shamsaddiinis akka malee laafanii jiranii darbaa wayii aarii keessa darbatanii maatiin seeneera waan jedhu kaafnaan Jawaar aarima keessa jaallalaa jira maatii kiyya namatti keessa beeku hin agarree waan jedhu jecha lama wayii darbatanii akka malee haalli jiru xiqqoo sittiin tolu kana jedhanii ibsuu hin danda'amu. Namatti sin tolu ibsuunis waan jiru garuu akka malee miidhamanii akka malee miidhamanii. Dhaggeeffattoota xumuraan yuunivarsiitii keessatti dubartooti barumsa isaaniitiif dursiyoo kennan imilkaanii jette dubartiin qabxii olaanaatiin eebbifamte. Qonji Tabtaamuu jedhamti godina Shaawaa Kaabaa aanaa Jiddaatti dhalattee guddatte. Dhiyootanaa qabxii olaanaa galmeessitee medaaliiwwan 4 fi waancaa 1 badhaafamte. Qonjitti milkaa'inii kaduub jiru maatii baadiyyaa ka ofii isaaniitiin baratinii jette. Dhuguma dubbachuuf ta'anii gammachuu mana jedhamni natti dhagahame bakka gammachuu keessa darbee bu'aan ture yaan osoo hin beekin jechuudha. Maqaan koo Qonjii Tabtaamuu jedhama. Kanan dhalatte godina Shawaa Kaabaa aanaa Jiddaatti dhalatte iskuulirraa eegalee kanan baratte mana barumsa muka xurri Raggaasaa Wayyeessaa jedhama. Tooftaa akkamiitiin qo'atta milkaa'ina keetiif wanni si geessise maali? Sadarkaa kanarraa akkan ga'u kan na taasise barumsa koo yeroon dubbisu karoora baasee yeroo kiyyatti fayyadamee dubbisaa yeroo barsiisan kilaasitti barsiisu sirriitti hordofaa san booda yeroon kara mana kootitti galee kan inni barsiisan bara deebiin dubbisaa gara fuulduraatti kan barannu dura deebiin dubbisaa akka yeroo argattetti. Elementarii irratti barataa giddu galeessan ture yeroo san baadiyyaa waan ta'eef dubbisuu yeroo baay'een qabu ture. Anuma barsiisonni galeetti nu barsiisanii hojjeta fatanaadha. San booda maatirraa yeroon karaa iskuulitti deemu maatirraa adda bahee karaa magaalaatti waan ta'e yeroo kiyyatti fayyadamee dubbisaan ture yeroo sanaan karaa sadarkaatti dhufe. Yuunivarsiitii kamitti maal barattee bu'aa natti argatte immoo qabxii natti argatte badhaasa natti argatte maal san nutti himi? Yuunivarsiitii Mattuutitti barattee koolleejjii naachuraal kompiitishinii keessaa appilaayid baayoloojii kanaan baradhe qabxiin ani gara dhumarratti kanaan galmeesse 3.9 badhaasni an argadhe akkasitti nan argadhanii badhaasni kiyyaa akka faakaatti tokkoon akka koolleejjii kootitti tokkoffaa nan xumura meedaaliyaa warqii akka faakaatti koo keessa shamarran keessa tokkoffaa innis meedaaliyaa warqii akka gibbii waliigalatti akka Mattuu yuunivarsiitiitti Jaffaadhaa meedaaliyaa naasa akka gibbii shamarran keessaa tokkoffaa waancaa kanaan xumura jechuudha. Achi keessa immoo fatanaa yookiin chaalenjii baay'eetu jira. Ani garuu jalqabas muuxannoo ijoolleen as jira muuxannoo naa kennaa turan ijoolleen karaa biyya kootirraa kan jira muuxannoo guddaan qaba ture gara yuunivarsiitii sun jiru yuunivarsiitiin maal akka fakkaatu. Barumsa keenyas eegallaan haala itti dubbifamu ijoolleen hundisaa wanti sodaatamu tokko hin jiru yeroo itti fayyadamtee dubbiste kanan akkuma achiitti hojjechuu dandeessanii milkooftanii haala sanii natti manii akkuma angaliin barumsa kootirratti xiyyeeffattee garuu chaalenjii baay'eetu achi keessatti akkuma beekamu biyya keessa wanti jiru jeequmsi sun isaa yuunivarsiitii keessa ni jira garuu haala san keessatti chaalenjii sanii ufuusan hin jilbiinfatiin keessa darbeen yeroo kana garuu fatanaa baay'ee tura fatanaa san immoo obsaan keessa darbuudhanii yeroo kana kanan ta'e. Qonjit ka dubbise Bizwar Qolaanati bag milkooftee Sinjen Qonjit. Dhaggeeffattootteen sagantaan keenya galgal kanaa ganumaa nu eeggatanii nu dhaggeeffachuu keessaniif hedduu isin ulfeeffannaa. Sagantaa kan qopheesse Elias Mulugeetaa gam teknikaatiin Davis Masaaru ka isaniif dhiyeessan Asli Galgalooti yoo waaqe jedh borsaatti akkana walitti deebina nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaadhaan bulaa.